Adasiif galeen diigu arda miilaan deemee fagaachuu mala jibban beeytu. Anas shawadde si shawadde. Ana maaliin shawari shawadaadha maal shawari. Ma amansiisan ani jenne dura. Awwaan itti mita amansiisu jechuun amansiisu wannoo sun ta'in itti muufi amansiisan takka. Amadu baanti. Tole siin jettee jetti isin. Ekkooti timdu. Bar tole jechuun biduu waan biroo. Of biduu waan birooti miti amansiisee naan jettee beena. Itti mee jira ishii tole fuudhi naan jettee naan hin jenne. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في جالتمتوتا خوردتوتا سعادو أكم جرتو نقام فيها جرتو نقام بدأني والكان يدو سنجر أمرتي سنبرنا فاجراتو سنين جدا إيقادا وتتكي خبجمو جالتمو أرألي واني جايبا قبرديتين دفي وين قبرديت في أقوم بكم يبولي ينتين جالتو في مقتار الرأي جدا إيقا ilmi namaa walitti hin deebi'a homaa miti garuu muktaar ummata isaa kana sobee waan sobaa jiru fakkaata haadha mana isaallee waan sobaa jiru fakkaata jechuudha anas shawwaddee isillee shawwaddee mana shawwaddee mana shawwaddee jetti hunu silaafachuu ani kan natti gaafii ta'e maalinni yoo jettan jaarsa namaa akkanuma ol kaanii itti mammaramanii itti dhiira kana eessaa akka dhufe eenyummaan isaa maali gandi isaa kami jedhanii gandi isaa baranii maalinnati isaa baranii itti maraman malee akkanuma ol kaanii amanamummaa fi amanamummaa osoo irraan qabaatiin osoo amantii irraan qabaatiin akka malqaanii anaafini abbaa warraatii fi haadha warraatii makiinaa keessatti wal barree jette dhiyoo sanas alallee dhuftee mana shawadde muktaar siin jedha ati haadha mana keetii qofaa miti ummata kan keetillee sobdee jirtaa jechuudha yoo piraankifillee kajettee taate piraankillee miti silaa piraankii tahee hiriyoonni kan kee lolan jechuudha bahanii hiriyoota kan kee jadiidirra akka kuulanii hedduu namoonni hedduun lolaa jiran jechuudha. Caaltuu faana dhaabbatanii lolaa jiran. Nutullee caaltuu faana jirra. Caaltuu si faana jirra. Jabaadhu abbaan dhugaa lafatti naafu dhugaan teetuma isumatu deemee akka kuulanii jettisanitti isumatu deemee manatti dhufee si kadhatuu mala jenna. Egaa tana hunduma itti dhiiftee irra dabarte. Mootiin haati mana sihii siin jenna caaltuu teenna obsii waa hundaayyuu hin dabraa jechuudha. Maaliifii anammaa kan irraa yaada qabadhee dhufe intala kana jechuudha. Intalattii tana osoo arge ilkaanii qabe cicciniina. Maal jetteetii jaarsa namaa ceebuu qabattee jala olii gad deemti meenaa himaa jara bittanii. Maali sila zaban akkamii keessa jira zabanni sodaachise tarii ismaaf dhiisa waan jedhu takkallee hin qabu egaa daawwattoota kiyya kabajamoo fi jaallatamoo egaa wanti keessanuu na jajjabeessaa jirtu galatoomaa isiniin jedha. yeroo awwala caaltuu fuutu sanii fi amma wal bira qabiilaalii siin jechuu barbaada muktaarii kenna yeroo caaltuu fuutu sanii fi yeroo amma keessa jirtu kana sirritti ilaalii siin jedha yeroo sanitti intala namaa fuute jechuudha arra intala namaa simiti jennii kakkachuullee ni dandeenya maaliifi intalli jaarsa namaa osoo akkanatti argitu harkira kaattee deemtee warra keenyatti illee hin dhaammattu kaa hin ergattu kaa yatti bareeduma bakka maatiin kiyya naa lolati maatiyyuu qabdi maatii siin loluyyuu maatii masanuu qabdi jedha bara waan biraati miti maatii masanuu qabdi isii yoo dura sharafa ofii gadi buustee jirti umaa miti mee waan irra as kutte san yaadadhuu siin jedha obboleessa kiyya muktaariif waan irra kutte san yaadadhu
waa'ee caaltu jirratti jechuudha. Kanaaf nuti dhimma keessan keessallee waa qabaannetii miti akkuma nama kamittuu akkuma nama isin jaalatu fi isin kabajuu tokkottu hedduu takka isin jaalanna isin kabanya hamtuu teessan arguu hin barbaannu tasumallee jechuudha. Hamtuu teessan ammallee har'allee rabbi nuun agarsiisi. Kanaafu wanni hundinuyyuu yeroo qabaa akkataa qabaa itti dhufa wanni hundinuu jechuudha. Kanaan haati manaa kan kee baatee haadha manaa kan kee boochisurraa uummanni kan kee uummanni si jaalatu guutuun sitti rifatee jira. Yoo piraank fillee jettee kaluu jirta. Daftee ani dogoggoree jira jechuu qabda. Piraankiin immoo piraankiin kaarigtee yamanitti hojjetaa turtanillee piraankiidha sunis bareedaadha. Garuu kun immoo ka haadha manaa kee rifachiisu kun piraankii hin fakkaatu siin jechuu barbaadeeti. Mee waan irra kuttisan viidiyoo asirra kaayitan irratti waan irra kuttisan yaadadhu siin jedha. Adasiif galeen diigu ardaa miilaan deemee fagaachuu mala jibban beeytu onneen jaalala namnis waan fedhee haa odeessu jaalala siif qabuun xiqqeessu jaalala siif qabuun xiqqeessu namnis waan fedhee haa odeessu jaalala siif qabuun xiqqeessu jaalala siif qabuun xiqqeessu. Sumaaf na dawatti onneeni yaa habiibti narraan fagaatini. Haasoftuun fedhe namni tokko gisee waan biroo akka itti haastetti haasoftu itti dadhagaama nama dadhagaama haasawuu hin danda'u namni amma reefa qofa tuffattee qofa jirtu mataa buustee funyaanii naasuu eegalte sagaleen isii jechuudha. Saniifuu waan irratti yaadadhu jedhee viidiyoo duraanii tana fidee irra kaa'ee fi kanaafi namni waan dabrifaa yoo kaasu waa hedduurraa baratallee waa hedduu yaadatallee kana keessatti bu'aa fi bahii yeroo sanatti qunnamillee ni beektaa jechuudha. Ilma namaa intala shamaraa akka fuudhan akkas salphaan jechuudha. Maaliif tanaaf namni kun hundi uummanni kun hundi maatiin kan kee hundi si lola jechuudha. Daawwattoonni keetis maatii keetii maatiin ati irraa baatellee maatii keetii gosti teetillee maatii keetii. Gosti kan kee taa'ee namni hundinuu wanni siin loluuf bu'aa fi bahii tana keessatti dhandhama isiin qabdu dhandhama bareedduu waan qabduuf siin lola jechuudha. Kanaaf kaluu jirta viidiyoo hanga sirra gadi hin dhiisini atuu si dabbaree jira osoo viidiyoo gadhiisuu baadhee jettee jirta karaa mana keetii deebi'ii siin jennan ta'ammallee taanaan kaluu jirta. Maaliifi waan akkana mootu ittiin deebi'i waan akkana waan barbaachisu miti intalli sun immoo isii malee ati miti rakkoo qabu isii miti ati miti rakkoo qabu atis rakkoo qabda rakkoo qabdi jennee dhibbaa fi dhibbatti rakkoo hin qabdu siin jennee lafa si kaa'uu hin dandeenye. Kanaaf maal goona irra dabara namni jechuudha. Wanta hin taane kana dhiisanii irra dabruutu fala jechuudha. Maaliif isin lameen ijaaruudhaaf jaarsaaf jaartii ijaaruudhaaf jechuudha. Na caaltulleen abdiidhaan du'aayi naa godhaa nagaan akka manatti naa deebi'u jetteet abdiidhaan isin eeggataa jirti. Teette kun obsaan isin eeggataa jirti. Obsitee jirti. Obsi jennee ni jira. Obsi namni obsi jedhuun illee gurratti fudhattee jirti. Ati garuu waan namni siin jedhu san gurratti fudhattee of sirreessitee karaa mana keetii deebi'uudha. Maaliif namoota kana mul'uu wal dhabuun kan ka'e isii tanallee manatti yaaddessuun kan ka'e rifachiisuun kan ka'e dhimma isiin hin beekne tokko waan isiin quba hin qabne tokkoon isii hiraarsuun kan ka'e itti gaafatamta. Maaliif wanni kamiyyuu mariidhaan ta'uu qaba malee akkanumatti ta'uu hin qabu. Kanaaf nuti kanumsi gorfannaa har'allee borillee jechuudha. Viidiyoo dheengadde si waraabdan irratti illee yaada qaba. Mana shawwadde. Namas shawwade. Tunis ilkaan hin cicciniyaanii bakka arganitti. Ani dhalaa akkana hodra makiinaa keessaa konkolaataa keessaa wal barree jette. Shafaafa.
makiinaa keessa konkolaataa keessa dhiira gadi ba'aniit maa harka qabatanii deeman yaa saalfan tilqaanfan biraan nagaa viidiyoo tana waan biraan jedhu qaba namallee arrabsuun barbaadu garuu ani waan nama jaaladhu hin dubbadha sirriitti maaliif mirgisiisuun tuqamu akka waan mirgi kiyya tuqametti ilaala jechuudha. Kanaaf namu mirga qaba namu innis mirga qaba isillee mirga qaba hanga mirga walii dhiiban takkatti rabbillee hin jaalatu namnillee hin jaalatu. Kanaaf boonteetti kolfitee isinitti kolfaa jirti isin ilaalaa jirti isin taazzabaa jirti haati mana keetii jechuudha isin taazzabaa jirti rakkoo isin keessa jirtan kana isin taazzabu jirti jechuudha. Kanaaf osoo kiyyaa of sirreessiteeti karoora irratti deebiteeti isillee dhiifama gaafatteeti karaa mana keetii karaa daa'ima keetii ol deebitaa siin jenna. Kun isin ilaalaa jirti teetteti isin ilaalaa jirti isin kolfaa jirti bakka maaliif kan dura awwaalaaf namni kamiyyuu ta'e miira keessan gala. Anis jaarsa qaba miira keessan gala akka malee miira keessa galtee ni gala. Maaliif waan galuuf jira. Abdii qabdaa abbaa mana keetirraa abbaa ilmootiitirraa abdii qabdaa waa hedduurraa abdii qabda. Kabajaarraa qabdaa kana hunda eessarra keettee osoo deemte inni kana hunda fudhatee alabbahe maal namatti fakkaata midhaanuu manatti uummata akka namatti fakkaata midhaanuu nyaadhu siin jedhu lubbuun. Kanaafuu egaa daawwattoota kiyyaa kabajamoo fi jaallatamoo ani hedduu takkaan isin jaaladhaa. Nagaan na turaa hanga viidiyoo itti aanu qabannee dhufnutti nu waliin turaa isiniin jenna. Laayikii sabskiraaybii nu godhuu hin irraanfatina. Egaa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Yaada kanarratti immoo yaadni kun gaariidha moo gaarii miti yoo jettan tolcha laayikii naaf kennaa isiniin jedha akkaan viidiyoo biraa jajjabaadhe isiniif deebi'uun akkas.